Namoonni baay'een mataan na dhukkube yoo jedhan ni dhageenya. Nutis ni argina. Garuu dhukkubbii mataa akka salphaatti ilaallu buna yookaan dhugaatii lallaafaa kookaa yoo dhuge na dhiisa jechuun guyyaadhaa guyyatti dhukkubbii kanaaf saaxilamna. Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota VTV. Qophii fayyaa keenya har'aatiin gosoota dhukkubbii mataa maalummaa isaanii akkamitti akka ofirraa ittisnuu fi haala kamiin akka dhufan kan waliin ilaallu ta'a. Qophicha waliin Ancaalchisaa Gammadaati. Fayyummaan qaama keenyaa haalota jireenya keenya guyyaa guyyaatti taasifamuuf murteessaadha. Keessattuu fayyaan mataa keenyaa yaaduufis ta'ee hojiiwwan adda addaa hojjechuuf fayyaan guutuun nu barbaachisa. Dhukkubbii mataa iddoo lamatti kan qoodamu yoo ta'u, Primary headache yookaan dhukkubbii sadarkaa duraa yookaan immoo boowwoo rakkina biraa irraa hin dhufnee fi secondary headache boowwoo sababa dhukkuba birootiin dhufu jedhamee qoodama. Primary headache yookaan immoo boowwoo rakkina biraa irraa hin dhufne iddoo sadiitti hirree ilaalla. Inni jalqabaa boowwoo muuka'uu yookaan teenshinii isa jennu ilaalla. Dhukkubbii mataa kun guutummaan mataa keenyaa kan dhukkubuu fi dhukkubbii salphaa ta'edha. Yeroo baay'ee hojii keenya guyyaa guyyaa irraa nu dhorkuu hin danda'u. Dhukkubbii mataa qofaadha. Qorichoota hawaasni yeroo baay'ee dhukkubbii mataaf fudhatan paaraastamoolii yookaan ordinary painkillers yoo fudhanne kan nu dhiisudha. Ka'umsi isaa muddamuu, dheebochuu fi beela'uu fa'aa waliin wal qabata. Dhukkubbiin inni lammaffaa immoo maayigiriinii jedhama. Waggaa tokko keessatti dubartoonni parsantii 15 ta'anii fi dhiironni parsantii 6 ta'an boowwoo kanaan rakkachuu ni danda'u jedhamee tilmaamama. Inni kun dhukkubbii isaa baay'ee hamaa fi kan hojii irraa nama hambisuudha. Mataa dhukkubbii isaa yeroo hedduu mataa gama tokko hiree kan dhukkubu yoo ta'u, dhukkubbii mataa keessaa kan nama dhaatu tiroobiing kan namatti cimaa deemudha. Yoo takka dhukkubuu eegalu sa'aatii muraasaa haga guyyaa 3 illee turuu kan danda'udha. Maayigiriiniin mataa dhukkubbii irratti dabalataan mallattoolee biraa akka nama haqqisiisuu, sagalee garaagaraa fi waca nama jibbisiisuu, lafti namaa maruu, gurri namatti iyyuu yookaan wacuu, sochii wajjin boowwoon namatti jabaachuu, ijji namatti dimimmiqsuu, wanti akka qaanqee ija duratti namatti mul'achuu, yeroo xiqqoof of wallaaluu, qaamni namaa hurgufamuu yookaan akka gaggabdoo nama gochuu faatu jiraachuu danda'a. Isaan parsantii 25 ta'an irratti dhukkubbii mataa duraa mallattoolee tokko tokkoo fi xiyyeeffannoo ijaa irratti akkasumas sochii qaamaa to'annoo ala ta'e tokko tokkoo fi dubbii yookaan haasaa irratti jijjiiramni mul'atan ni jiru. Yeroo kana namoonni mataa dhukkubbii gosa kanaa qaban akka mataa dhukkubbiin kun isaanitti ka'uuf jedhu ni beeku. Yeroo hedduu wantoonni dhukkubbii kana namatti kaasan jiraataniyyuu isaanis nama irratti garagara ta'uu danda'u. Wantoota yookaan sababoota namatti kaasan keessaa ifa guddaa ta'eef saaxiluu, waca yookaan sagalee guddaa ta'e tokkoof of saaxiluu, beela'uu yookaan nyaata keenya yeroo nyaachuu dhabuu, haalaa ol of cinquu yookaan dhiphachuu, sababa jijjiirama hormooniitii wal qabatee yeroo xurii yookaan laguun dhufu, hirriba gahaa ta'e rafuu dhabuu yookaan hirriba heddummeessuu, alkoolii baay'inaan dhuguun wantoota sababoota tiigars yookaan maayigiriinii akka namatti deebi'an godhan keessaa isa ijoodha. Inni sadaffaa fi isa dhumaa kilaasterii jedhamuun beekama. Gosoota mataa dhukkubbii bal'aa tiraajiminaal awutonoomik jedhamu keessaa kan argamu ta'ee mataa gama tokkoo bitaa yookaan mirga qofa naannoo ijaa kan dhukkubu yoo ta'u, gama dhukkubu sanaan mallattoon ija keessaa bishaan akka mimmaanii gadi dhangalaasuu, ija diimessuu fi funyaan cufuu agarsiisa. Ciminni dhukkubbii isaa garmalee hamaa dhukkubbii mataa kanneen biroo irraa kan caaludha. Dhukkubbii isaa yoo jalqabu naannoo ijaa irraa kan eegalu akka mataa dhukkubbii gosa kaanii suuta jedhee osoo hin taane tasa akka ibiddaa kan namarra ba'udha. Guyyaa keessatti sa'aatii wal fakkaataa irratti namatti kan dhufuu fi yeroo tokko tokko hirriba keessaallee nama kaasa. Ka'umsi dhukkuba kanaa tasuma kan hin beekamne yoo ta'u, kitaabonni tokko tokko garuu sanyiidhaan akka darbu ni ibsu. Dhukkubbii kana fayyisuun dadhabamus qorichoota dhukkubbii kana hir'isanii fi daddafee akka hin dhufne taasisan ni kennamu. Kanarra kan darbe qorichoota xixiqqaa mataa dhukkubbiif fudhannuun yoo nu dhiisuu dide buufata fayyaa deemnee ilaallamuun gosa dhukkubbii mataa isa kam akka ta'e adda baafachuu qabna. Dhukkubbii mataa kunniin kan nama wajjin jiraatan ta'uu isaaniitiif jijjiirraa mala barbaachisoo ta'an tokko tokko gochuun dhukkubbiin kun akka nutti hin deddeebine kan gochuu dandeenyu ta'uu hubachuun wantoonni isaan nutti kaasuu danda'an kan armaan olitti eeramanii fi kan biroo adda baafachuun saaxilamummaa wantoota kanaaf qabnu hir'isuu qabna. Dabalataanis sochii qaamaa gochuun fuduraaf kuduraa nyaachuu, hirriba gahaa argachuu, haguma danda'ameen cinqamuu fi dhiphachuu dhaabuu, alkoolii fi buna baay'isnee dhuguu dhaabuu, yoo jijjiirraa malaa kanneen hin fooyya'uu dide qorichoonni garaagaraa kan sadarkaa dhukkuba kanaatti kennaman waan jiraniif mana yaalaa deemnee yaala argachuu qabna. Boowwoo sadarkaa lammaffaa yookaan sekondarii heedik kan jennu boowwoo sababa dhukkuba birootiin wal qabatee dhufuudha. Haalli dhukkubbii isaa baay'ee hamaa kan ta'edha. Dhukkuboonni sababa boowwoo sadarkaa lammaffaaf ta'an kanneen akka dhukkuba sammuu keessaa, lafee sammuu yookaan buqqee jidduu jiran keessatti dhiigni jiguu,
Maanjoolii fi infekshinii tokko tokko akkasumas rukutamuu sammuu, ixii sammuu fa'aa sababa ta'anii dhukkuba mataa fiduu danda'u. Dhukkubbiin mataa yookaan bowwoo akkanaa kun sekandarii heedeek yookaan dhukkubbii mataa isa lammaffaa jedhama. Egaa kabajamtoota daawwattoota VTV, qophii fayyaa keenya har'aatiin gosoota dhukkubbii mataa maalummaa isaanii fi akkamitti akka ofirraa ittisnu kan ilaalle kana fakkaata ture. Isinis irraa barattanii fayyummaa keessan akka eegdan abdii guddaa qabna. Torban qophii wal fakkaatuun hanga walitti deebinutti nagaatti horaa bulaa.